Adventistii guyyaa torbaffaa jechuun maal jechuudha? Gaaffii jedhuuf deebii gabaabaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu. Kanaafiyyuu maqaan Adventistii guyyaa torbaffaa jedhu jechoota bu'uuraa lamarraa argame. Adventistii kan jedhuu fi guyyaa torbaffaa kan jedhudha. Adventistii jechi jedhu jecha Ingiliffaati. Jecha bu'uuraa Advent jedhu qaba. Advent jecha jedhu kana dictionary irraa hiikaasaa yoo ilaaltan jecha Laatiin Adventus jedhurraa kan argamee fi hiikaansaa ammoo coming yookiin ammoo dhufaatii jechuu akka inni ta'e iddoo sanarraa ni argattu. Kanaafiyyuu Adventistii jechuun nama dafee deebi'ee dhufuu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amanu jechuudha. Nama dafee deebi'ee dhufuu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amanu. Kiristaana kamiyyuu taatanii dafee deebi'uu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti ni amantu yoo taatan yoos isin Adventistiidha jechuudha. Jechi inni lammaffaan guyyaa torbaffaa kan jedhudha. Guyyaa torbaffaa jechi jedhu kun immoo abboommii Waaqayyooti. Seera boqonnaa 20 lakkoofsa 8 hanga 11 yoo ilaaltan dhimma guyyaa torbaffaa irratti kan inni xiyyeeffatu. Abboommii kurnan keessaa inni arfaffaan Waaqayyo gaara Siinaatti saba Israa'elitti kenne jechuudha. Abboommiin kun har'a kiristaanota hunduma biratti dagatameera jechuun hin danda'amu except Adventistii guyyaa torbaffaa. Adventistii guyyaa torbaffaa irraan kan hafe kiristaanonni kamiyyuu guyyaa torbaffaa kana kabajaa hin jiran. Har'a kiristaanota biratti kan kabajamu guyyaa jalqaba torbanii guyyaa sanbata guddaa sanuti jennu guyyaa dilbataati jechuudha. Macaafni qulqulluun keenya garuu guyyaan torbaffaan inni kabajamuu qabu sanbanni guyyaan ayyaanaa ba'uu boqonnaa 28 hanga 11 inni kenname sun isa nuti sanbata duraa jennee waamnu akka ta'e macaafni ragaa guutuu nuuf kenna. Keessumaa kitaaba macaaf keenya qulqulluu yoo ilaaltan hiikkaa sagalee fuula 400 irratti gabaabumatti kana ilaaluu dandeessu. Hiikkaa sagalee fuula 400 kana irratti jechuudha. Mata duree isa jecha isa sanbata jedhu kana akkasiin ilaaltan hin barbaada. Iddoo sana irratti sanbata guyyoota torbanii keessaa isa torbaffaadha. Guyyaa ayyaanaa guyyaatti hojiin hojjetamnedha. Kunis immoo isa nuyi sanbata duraa jennee waamnu isa warri Yihuudootaa ayyaaneffachaa turanidha. Ba'uu 28 hanga 10 jedha jechuudha. Sanbata duraati guyyaan torbaffaan guyyaan sanbataa guyyaan ayyaanaa inni Waaqayyoo ba'uu 28 hanga 10tti nu ajajeedha jechuudha. Argitanii? So har'a Adventistii guyyaan torbaffaa dhaabbata amantii seera Waaqayyoo iddootti eegamuu qaba jettuu fi dhufaatii Kiristoos dafee deebi'uu dhufuu Kiristoositti immoo amantuudha jechuudha. Isaan kun lamaan yoo gara bahan hiikkaallee hin qaban. Namni dhufaatii Kiristoos eegaa abboommii Waaqayyoo immoo hin eegu yoo ta'e akkasumaan ta'a jechuudha. Nama akkasiif wangeelli keenya maal jedhaa? Amoos boqonnaan 5:18 isin warra guyyaa Waaqayyoo hawwaan eeggattaniif wayyoo. Guyyaan Waaqayyoo maal isiniif godha? Inni isiniif dukkanaadha malee ifaa miti jedha jechuudha. Argitanii? Waaqayyoo kana nu haa oolchu. Sababni isaa macaafni qulqulluun keenya seerri mul'anni Yohaannis boqonnaan 22 lakkoofsi 14 warri uffata isaanii miccatan haa gammadin isaan muka jireenya namaaf kennu bira ga'uudhaaf aboo qabu karra sanaanis mandarichatti waliin galu. Iddoo kana deemaatii afaan Ingiliffaasaa ilaalaa yookiin immoo hiikkaa Oneesimoos Nasibiin ilaalaa afaan Oromoos jechuudha. Blessed are those who keep the commandment of God jedha. Warri abboommii Waaqayyoo eegan haa gammadanii isaan muka jireenya namaaf kennu bira ga'uudhaaf aboo qabu karra sanaanis mandarichatti waliin galu jedha jechuudha. So warri jireenya bara baraaf milkaa'an gaafa Yesuus dhufu inni nuti hawwiidhaan eeggachaa turre isa kana kan jedhan akka durboota warra abshaala 5 sanaa jechuudha. Warri dhirsa misirroo simachuudhaaf mirga qaban isaan warra abboommii Waaqayyoo eeganidha jechuudha. Gaaf tokko Yesuus gaaffii baay'ee barbaachisaa tokko gaafatamee ture. Maatiyos boqonnaa 19 lakkoofsa 16 kan jiru jechuudha. Yaa barsiisaa jireenya bara baraa qabaachuuf hojii gaariin gochuun anaaf ta'u maalinni jedheen jedha namni tokko Yesuusiin. Gaaffii baay'ee barbaachisaadha mitiire. Jireenya bara baraa argachuuf maal gochuutu naaf ta'a? Yesuus immoo waa'ee hojii gaarii maaliif ana gaafatta? Isa tokkicha sana gaariidha. Jireenya isaanitti galuu yoo feete garuu abboommota eegi ittiin jedhee jira. Argitanii? Yoo jireenya bara baraa barbaadde abboommii eegii. Namoonni maal jedhu?
warroonni dhimma sanbataa irratti gaaffii kaasuu barbaadan yookiin ammoo sanbata mormuu kan barbaadan seera sanbataa mormuu kan barbaadan nuti seeraan osoo hin taane amantiidhaan fayyinee jedhu. Eeyyan dhugaadha amantiidhaan fayyine. Garuu amantiin abboommii hin diigu. Amantiin seera hin diigu. Macaafni qulqulluun Roomiin boqonnaan 3:31 egaa ammoo amantii kanaan seera diigna jechuudha mooree waa'uu kun raawwatee ta'uu hin danda'u seera jabeessinee dhaabna malee jedha. Argitanii? So dhufaatii Kiristoos lammaffaa namni eeggatu karaa kan biraa maal gochuun dirqama jechuudha. Seera Waaqayyoo immoo eeguun dirqama jechuudha. Yoo akkas ta'uudhaaf baate kisaaraadha jechuudha. Kisaaraa cimaa. Argitanii? Waaqayyo kana nu haa oolchu. Dubartoonni kurnan Yesuus fakkeenyaan Maatewos boqonnaa 25 irratti kaase hamma halkan walakkaatti dhufa dhirsa misirroo eeggachaa turani. Garuu halkan walakkaa yeroo dhirsi misirroo dhufutti garaagarummaan uumame mitiire. Warri gowwoota jedhaman ikkoo warruma dhufa dhirsa misirroo eegan jaalala guddaa dhirsa misirroof kan qabani jechuudha. Garuu rakkoon jira. Of qopheessuun baay'ee murteessaadha. Of qopheessuun baay'ee murteessaadha. Ibroonni boqonnaan 3 anaan baay'ee na ajaa'iba. Maal jedha? 3:16 warri sagalee Waaqayyoo dhaga'anii isarratti ka'an eenyu fa'i? Warruma gaggeessaa Museetiin biyya Gibxii ba'an sana mitiire? Waaqayyo waggaa 40 eenyufatti aaree? Warruma cubbuu hojjetanii lafa onaa keessatti kufanii reeffi isaanii bakkeetti hafetti mitiire? Warruma isatti amanuu isaaf abboomamuu didan sanarraa kana fi iddoo boqonnaa isaatti akka hin galle eenyu fa'itti kakate? Warruma isatti amanuu isaaf abboomamuus didan sanarraan kana fi iddoo boqonnaa isaatti akka hin galle eenyu fa'itti kakate? Egaa isaan amantii dhabuu isaanirraa kan ka'e iddoo sanatti galuu akka dadhaban nu hin argina. 4 iddoo boqonnaa sanatti galuudhaaf abdichi ammayyuu waan hin raawwatamin jiruuf isin keessaa inni tokkollee booddeetti hafee fakkaatee kan hin argamnetti kottaa sodaachaa hin eegganna. Kottaa sodaachaa hin eegganna. Misraachoo isuma nutti himametu isaanitti lallabame haa ta'uyyuu malee isaan warra amantiidhaan dhaga'anitti waan hin dabalaminiif dubbichi dhaga'ame sun isaan hin gargaarre. Ammas warri amanne iddoo boqonnaa sanatti hin galan. Waaqayyo hojii biyya lafaa uumuu isaatii raawwateera isaaniin garuu yeroo dheekkamsa koo sanattis isaan matuma iddoo boqonnaa kootti hin galan jedhee kakadheera jedhee jira. Waaqayyo nu haa oolchu. Lakkoofsa 11 kanaaf namni tokkollee akka warra sanaa abboomamuu diduudhaan kufee akka namnetti kottaa iddoo boqonnaa sanatti galuudhaaf hin dhamaana. Jireenyi bara baraa karaa tokko Kiristoosiin tola nuuf kennamee garuu haa ta'uyyuu malee raka sammuu miti. Akkasumatti namni fiigee itti hin galu. Aarsaa nama kaffalchiisu qaba. So ani waamichin ani isiniif godhu yoo jiraate erga mana eeganii sareef qoricha qotuudha jedha Oromoon keenya. Kanaafiyyuu erga amantii ta'ee akkuma seerri amantii nurraa barbaadutti akkuma wangeelli keenya nu ajajutti jechuudha. Samaayiif akka milkaa'uu dandeenyutti amanuutu nurraa eegama jedheen amana. Kanaafiyyuu Adventistiin guyyaan torbaffaa waamichi nama hundumaafiyyuu gootu yoo jiraate gara seera Waaqayyoo isa har'a addunyaan dagatee jirutti kottaa deebi'a. Sababni isaa akka dhaabbataatti seera Waaqayyoo cabsuu fi akka dhuunfaatti seera Waaqayyoo cabsuun tokko miti. Yaaqoob boqonnaan 2 lakkoofsi 10 maal jedha? Namni tokko seera keessaa warra kaan hundumaa eegee tokko yoo cabse akka waan hunduma isaanii cabseetti yakkiitti murama jedha. Argitanii? Waaqayyo nu haa oolchu. Akka dhaabbataatti seera keessaa tokko cabsanii diigamuu isaa lallabuu jechuun immoo maal jechuu akka ta'e ani hin beeku. Akka nama dhuunfaatti illee namni qalbii jijjiirrachuu danda'a dogoggoree qalbii cubbuu yoo hojjete jechuudha. Amma garuu waamichi ta'aa jiru dhaabbatni kiristaanaa har'a dachee irra jiran abboommii Waaqayyoo kana didanii jechuudha. Diiganii jiru waan ta'eef ammallee waamichi ta'aa jiru gara seera Waaqayyoo isa irratti kaatanitti deebi'aa kottaa waamicha jedhu. Kun dhaabbata amantii lallabuu miti. Dhugaa wangeelaa lallabuudha jechuudha. Dhugaa wangeelaa lallabuudha. Waaqayyo gurra dhaga'uu fi qalbii hubatu hunduma keenyaaf nuuf haa kennu. Namoota
samaa'iif milkaa'an isin haa taasisu.